Arrantana siitingii jawaalaa irraa waan ajaa'ibaa takka waan hedduu akkaan isin barbaachisu isin fayyadu takka isin barsiisuuf dhufeetiin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamtaan daganne akkam jirtu harka fuune isiniin jecha warroonni irra deebiidhaan gara YouTube channel keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas warri arrantana jalqabaa dhuftan ani Sabahaddiin Oromaanii akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Arrantana barnoonni isiniif qabadee dhufe siitingii keessan siitingii Samsungii hundinuu waan firraa qabu tokko isin barsiisuu dhufeetiin jira. Siitingii jawwaalli Samsungii Androidiin hundi firraa qabu tokko isiniif qabadeetiin dhufe. Osoo application biraa tokko hin fayyadamin hojii waan isin irra geessan takka takkaan isin jalaa barreessaa akka deemtu. Waan isin haasoytanii waan yeroo namni isinii dawwale isinitti haase application tokko malee otomaatika sagalee teessan osoo hin taane sagalee namicha isinii dawwalee san guutumaan guututti barreeffamaan isin jalaa barreessaa deemuun isin agarsiisuu dhufeetiin jira. Na hordofaa isiniin jenna. Barnoota isin barsiisaa jirru akka waa hedduu irraa bartan akka itti fayyadamaa jirtan abdii qabna. Akkasumas nu hordofaa YouTube keenya kun haariyaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa nu deeggaraa abdii tan teessan malee waa takka hin qabnu. Kanaafuu nu hordofaa isiniin jenna. Amma immoo gara barnoota iskiriiniitti siitingii keenya kanarra gallee gara fuulduraatti deemna. Siitingii keenya irra hoggaa gallee kanatti ol harkifna. Akka ol harkifnee bakka tanarra tuyina. Bakka tana gattu kanna. Bakka tana yeroonii fi gattuyne bakka tanarratti tuqanna. Bakka mallattoo sagalee kana mallattoo sammaa kanarratti gattuyina. Yeroo kanatti gattuyne liivii tiraanskraayibii tanarratti tuqanna. Yeroo kanatti irratti gattu kanne haala kanaan akkatti nuuf dhufa. Yoggaa inni haala kanaan akkatti nuuf dhufe bakka tana banna. Bakka tana bannaaf bakka tana banna. Bakka tana yeroonii fi galle yeroo fi inni fi banne obboleeyyan kiyya akkanatti isiniif dhufa. Yoggaa akkanatti isin kun isiniif dhufe sagalee tan teessan guutumaan guututti isin wanni kun waraabaa jirti jechuudha. Sagalee tan teessan guutumaan guututti waraabaa jirti. Waraabdeetuma bakka tana fiddii jechuudha wanni kun jechuu obboleeyyan kiyya. Namni yoggaaniif isiniif dawwale fooni nambarii keessaan lakkoofsa kana keessaan yerooniif mana kana keessatti namni isiniif dawwale hundaa'uu waraabee isin jalaa waraabeeti sikoorotii isiniif bakka takka kaaya eegumsaa fi hanga qophii biraatti walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jaa.